warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota Roozaatuu hundi keessanuu nagaan kee qilleensarraan kan onnerraa maddisiinaaf simiirichaa osoo amantiif kutaa hin jenne morma keessanuu jaallee Oromoo guutunuu baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Isin jedha daawwattoota kiyya hin badu takka takkumaan isin deebi'aa isin jirachuudha. Bakka hin jiraa miree bakka takka illee dhaqanii obbishanii maal jedhanii namatti dhufuun tokko waan jiru natti fakkaate. Akkasuma daawwattoota kiyya mootu hadda waan bareedduu dhiifama malee hicuu dhiqee harka fuuldura jira. Ganama subiidhaan ka'e jechuudha. Akkasii daawwattoota kiyya hadda waan bareedduu waan adda takka maali jettanii warri jechan jechuun hojii baadiyyaati jechuudha. Akkuma beektan Roozaan baadiyyaadha, magaalaa miti. Kanaafuu daawwattoota kiyya maal dalaguu deemee beekanadha achuudhaan giddiidhaan nutti kennaa jedhanii mana siinii nyaata hin jiraa miree akka warri baadiyyaa beekanii hoxxee mana citaa hoxxee mana citaa achi keessa siinii waan takka godhuuf hin deema inshallah. Haga xumuraatti nafaana turaa. Warri biyya yaaddanillee akkasumas galaa isin jedha waan biraallee waan babbareedu waan namatti tolu qabadhee isin dhiyaadha jechuudha. Warri amma keessattuu ijoollee biyyaa hambaa jirtaniif maaliif jedhee erga biyyaa baane jechuun biyya ofii kana baay'ee yaadanii biyya ofii kana sirriitti yaada waan ta'eef maaliif jedhee waan biyya kana baay'ee yaadanii nin beeka ofirratti jechuudha. Kanumaafuu haga xumuraan nafaana tura mana madbaka seenee nyaata dalaguuf hin deema. Garuu nyaanni kun maal jechuun mala ittuma dhuftanii nyaata guddaallee miti beektan yaachuu godhu deema daddafee achirra fuudhee niin godha jedhaani yaachuun kanatti dhiibsa taate akkasii daawwattoota kiyya haga xumuraan nafaana tura. Boodallee dhumarratti yookaan walitti hin deebina ammoo siin jiraa miganama niin godha jechuun wakka hin jiraa miree daawwattoota kiyya isin agarsiisa. Kanaafuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guutuma keessanuu isin jaaladha, ijoollee Oromoo naan jiraadha isin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haala ekonomii keenya baadiyyaa kushiinaan kana fakkaatti argitanii akkasii daabboo dhahuuf hin deemaa. Warri biyya yaadatta warri biyya bannee kun hojii biyyaa eegalle akkasii karaa isin jedha daawwattoota kiyya kana fakkaataa daabboo daawwitti dhawlee isin agarsiisaa
والله إيلين جابوا الآن يوجين وين يلا جابداتشو نأجفت يلا هاي daawwattoota kiyya walitti deebineetiin injirraa kun daabboon bilchaatutti jira akkuma argitanitti jechuudha. Jiruun baadiyyaa baay'ee takka bareeddi. Baay'ee takka das nama jetti. Kana keessaa baanee kana keessumarraa baanee waan hunda jechuun biyya alaallee ka deemnee waan hunda baranne kanumarraan barannee kanumaan guddanne dhugaa rabbii isinitti himee kanumaan guddanne kinu daabboon bilchaatu jira jechuudha. Inshallah waan biraatiin akka walitti deebinutti ammallee ganaa wittiin irraa ba'ellee wittiin irraa fuudhullee isinitti garsiisa. Warri ammoo warri baadiyyaa yaaddanii waan adda addaa naa waraabinaan jettan waan isin naan jettan guutuu isiniif waraabee gadi isinii dhiisaa komentii jalatti naa barreessaa biyya isin jettanillee biyya hundumarraa yoo deema inshallah rabbi jedhe bakka hundayyuu gaafa dhaqeetiin hin jedhe isiniif hima. Akkasii xiqqoo fuulli kun nashifanii waan hin beeku qillee sanatti fakkaatti malee waan biraa miti. Akkasii daawwattoota kiyyaa wayitii daabboon illee gahee jedhe isin biraan gahaa nyaatanii kinu daabboon gahuuf hooma xiqqootti hafee waan barbaadan hundaanuu nutti himaa isin jedha isin biraan gahaa eega isinittuyyu akka walitti deebinu daabboon gahuutti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.
haa nyaannu daawwattoota kiyya gaheetiin hin jira. Kinarraa fuudheetiin hin jira. Haa nyaannu isin jira. Haayee viidiyoo biraa qabadhee isin dhiyaadha. Hadda kanaan isin bohaaraa isin jira. Haayee nagaan naa tura amartuma keessan. Assalaamu alaikum.